Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal. Egaa har'aan tana kan hin qabadhe isiniif dhiyaadhe gilgaala boqonnaa afurii barnoota herregaa kutaa ja'affaati. Gilgaala afur tuqaa takka kaniin wajjin hojjennu ta'a. Egaa jalqaba irratti gilgaalli afur tuqaa takkaan maal jaa kanneen armaan gadii furii jaa kanneen armaan gadii furii. Tole egaa kanaas yeroo ilaallu tokkoffaa irratti 55 ida'uu yaan walqixa 92 hanjuu kana hima akkanaa yeroo furru baay'een keessan ni ulfaata jee yaadu isinitti. Asii 55 ida'uu yaa yeroo jedhu 55 kanarraa 55 irrifna. 55 bakka kanaa walirraa yeroo irrifnu 0 wal godhee asittillee waan walqixarraa gama harka bitaatti goone walqixarraa gama harka mirgaattis godhuu qabna waan ta'eef 92 irraa 55 irrifna. Bakka kanatti 55 irraa 55 yeroo irrifnu kan nu hafu yaa qofaan nu hafa. Asitti immoo 92 irraa 55 yeroo irrifnu 12 irraa 5 torba ta'a. As 8 nu hafa 8 irraa 5 3 kanaafuu 37 ta'a jechuudha. Kanaaf gaamma hima kana kan dhugoomsu 55 ida'uu bakka yaatti 37 yeroo buufne walqixa 92 nu kennuu qabaa jechuudha. Kanaaf 55 ida'uu 37 92 ta'a. 92 kana wajjin walqixxeete jechuudha. Kanaafuu 37 nuuf dhugoomsaa jechuudha. Baarra ka jiru bira yoo deemne baarrattis ida'uu 4 tuqaa 3 walqixa ni ta'a. 6 tuqaa 2 ja'a. Asittis gaamma kana kophatti hambisuuf 4 tuqaa 3 irraa 4 tuqaa 3 irrifna. 6 tuqaa 2 irraa illee 4 tuqaa 3 irrifna. Kun lameen wal balleessee 0 wal godha qoftiin kophatti hafa. Kana booda egaa 6 tuqaa 2 irraa 4 tuqaa 2 yeroo irrifnu 4 tuqaa 3 yeroo irrifnu 6 kanarraa takka liqeeffannee kana 12 goona 12 irraa 3 9 asitti 5tu nu hafa 5 irraa 4 yeroo fuunu takka. Kanaaf asitti kan nu haftu tuqaan akkuma jirtutti gabbuuti takka tuqaa 9 ta'aa jechuu bakka san kan bu'u bakka kan bu'u takka tuqaa 9 jechuudha. Kanaaf gaamma yeroo mirkaneessutti takka tuqaa 9 ida'uu 4 tuqaa 3 walqixa ni ta'a. 6 tuqaa 2 nu kennaa jechuudha. 6 tuqaa 2. Kanaaf yeroo wal idaanu 6 tuqaa 2 walqixa ni ta'a. 6 tuqaa 2 jechuudha. Inni biraa akkatti aanu daarra ka jiru bira yoo deemne caa bira haa deemnu mee dura. Caan xaa ida'uu xaa irrisuu 87 walqixa ni ta'a 45 jechuudha. Yoo meeqarraa 87 fuune xaan kana jechuun meeqarraa bakka xaa kana meeqaa bu'a jechuudha. Yoo 87 fuune 45 nu hafa jechuudha karaa biraati. Kanaaf asii mallattoon bakka tana jiru irrisuu waan ta'eef nuti immoo ida'uu 87 goona. 45 irratti illee 87 idaana. Egaa kun wal balleessaa asii kan nu hafu xaa qofaan nu hafa. 45 ida'uu
87 torbaa fi 5 12 takka qabna 8 fi 4 12 takkitti wajjin 13 ta'a dhibbaa fi 32 ta'a jechuudha bakka xaa kan bu'uu danda'u dhibbaa fi 32 dhibbaaf 32 irraa yoo 87 irrifame dhibbaa fi 32 irrisuu 87 45 nuu kennuu qabaa jechuudha. Kanaas yoo irrifne ilaallu as kana takkatti liqeeffannee 12 goonee 12 irraa 7 yoo fuune 5 ta'a. Asitti 12 nu hafammaasi 12 irraa 8 yoo fuune 4 45 ta'a. Kanaaf 45 wal qixa 45 ti jechuudha. Egaa kun kana fakkaata. Inni itti aanu isa daarra kan jiru bira yoo deemnes foormuluma kanaan kan dalagamu. Fakkeenyaaf daarra kan jiru 13.5 wal qixa ni ta'a hir'isuu 10.7ti. Amma taa kophatti hambisuuf bakkuma inni jirutti dalaguu ni dandeenya yookiin ammoo akkuma jirutti isa as jiru kana gama harka bitaatti dabarsinee isa asiin jiru akkuma jirutti gama harka mirgaatti dabarsina. Kana jechuunis taa hir'isuu 10.7 wal qixa ni ta'a 13.5 jenna. Egaa 10.7 kun negatiiva cinaa qabaasii waan ta'eef hir'isuu bakka inni ji'asii hir'isuu qabutti nuti immoo ida'uu goona. Kanaafuu taa hir'isuu 10.7 isa ja'uuf ida'uu 10.7 goona. Kana booda ammallee 13.5 ida'uu 10.7 jenna. Kun asii wal balleessaa taa qofti kophatti nu hafa. Taa qofti nu hafa taan keenya wal qixa ni ta'a. 13.5 ida'uu 10.7ti. Kun yeroo wal idaanu 5 fi 7 12 barreessinetti akka qabna. 3 fi 0 3 takkitti wajjin 4 tuqaan ammoo akkuma jirtu bakka tanaan gabbuuti takkaa fi takka 2. Kanaaf 24.2 ta'a jechuudha. Bakka taa kan bu'uu danda'u 24.2. Kana jechuun 13.5 wal qixa ni ta'a 24.2 hir'isuu 10.7ti wajjin wal qixxeedha jechuudha. 24.2 irraa yoo 10.7 fuune 13.5 arganna jechuudha. Tole irra ka jiru yoo laalle mallee irra ka jiru 19.4 wal qixa ni ta'a saa hir'isuu 13.8ti 13.8. Asumatti gaamma kun hir'isuu if cinaa qaba bakka tanatti waan ta'eef hir'isuu if cinaa qaba waan ta'eef nuti ida'uu 13.8 ida'uu goona. As dhufnee mallee 19.4 irratti ida'uu 13.8 goona. Yeroo kana saan qophannoo hafa kun wal balleessa waan ta'eef bakka tanatti asitti gaamma 13.8 fi 19.4 yeroo walitti idaanu 8 fi 4 12 barreessinetti akka qabna. Tuqaan gabbuuti 3 fi 9 12 takkitti wajjin 13 takka qabna malleedha. Takkaa fi takka 2 takkitti qabna wajjin 33.2 ta'a jechuu gatiin bakka saa kan bu'uu danda'u 33.2. Kana jechuun ammallee 19.4 wal qixa ni ta'a 33.2 irraa yoo 13.8 yoo irraa irratti 33.2 irraa 19.4 nuu kennaa jechuudha. Inni itti aanu ammallee faarra ka jiru ida'uu 6.4 wal qixa ni ta'a 7.8. Amma kanaas gama lachuurraa 6.4 irrifna. Kanarraa illee 6.4 irrifna.
asitti 6.4 irraa yeroo hirrifnutti waa tokko nuuf uu qofaatu asin nu hafaa. As dabarree 7.8 irraa 6.4 yeroo hirrifnu 6.4 yeroo hirrifnu 8 irraa 4 hafaa 7 irraa 6 gaafa fuunu takka tuqaan akkuma jiru gabbuuti jechuudha. Kanaaf takka tuqaa 4 ta'a bakka uutti. Takka tuqaa 4 ida'uun 6.4 wal qixa ni taha 7.8 nu kennaa jechuudha. 7.8 kennaa jechuudha. Gara gaaffii lammaffaatti yoo dhufnu gaaffii lammaffaan himoota walqixaa sararaawaa armaan gadiitiif himoota walqixaa walii gitaa barbaadi jedha. Egaa kanaa wajjin kan wal gita ta'e jechuun kan deebiin isaa tokko ta'uu danda'u jechuudha. Karaa biraatti 55 ida'uu yaan wal qixa ni ta'a 92ti. Hima akkanaa kan gatiin isaanii tokko ta'uu danda'u. Amma bakka kanatti yaadhaaf yoo barbaanne gatii yaan inni isuma jalqaba irratti dalaynee turre 55 ida'uu yaan wal qixa 92 kan jenne gatii yaa 37 tahaa kan jennee turre. Hima gatiin yaadhaa akka kanatti 37 ta'u kan biraa barbaadu jechuudha. Yeroo hima wal qixaa walii gitaa barbaannu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf yaa ida'uu afurii wal qixa 41 yoo jenne bakka yaa kanaaf kan bu'uu danda'u 37 jechuudha. 37 bakka tana bu'aa 37 ida'uu afurii wal qixa ni ta'a 41 ta'ee jira jechuudha. Kanaaf bakka kana 37 bakka yaa kanaatti 37. Kanaaf himni lameen kun hima wal qixaa walii gitaa jedhama jechuudha. Yaa ida'uu afurii wal qixa 41 fi 55 ida'uu yaa wal qixa 92 waliif gitaa jechuudha. Hima waliif gitaati. Tole inni biraa ammallee kanaa wajjin walii gitaa kan ta'uu danda'u baarra kan jiru. Kanaaf ida'uun 4.3 wal qixa ni ta'a 6.2ti. Egaa bakka kanaa kan bu'uu danda'uu fi hima wal qixaa walii gitaa kanaa wajjin wal qixa kan walii gita ta'e barbaadudha. Kanaaf gatii kanaa yeroo barbaannutti 4.4 irraa hirrifna 4.3 irraa hirrifna gama lachuurraa 4.3 irraa hirrifna. Asii wal balleessaa keenya gatiin uudha 6.2 irraa 4.3 yeroo hirrifnu 12 irraa 3 jechuun 9 asitti 5 hafaa 5 irraa 4 jechuun tuqaan gabbuutii takka tuqaa 9 jechuudha. Kanaaf gamma hima biraa kanaa wajjin wal gita ta'u kan deebiinsaa gatiinsaa ta'uu jechuu yeroo barbaannutti fakkeenyaaf 2 tuqaa takka ida'uu wal qixa 4 yoo jenne bakka kan bu'uu danda'u takka tuqaa 9 jechuudha. Hima baarra jiru kanaafis asii baarra kan jiru kanaafis takka tuqaa 9tu bakka bu'a. Kanaafuu himni 2 tuqaa takkaa ida'uu wal qixa 4 jedhuu fi ida'uu 4.3 wal qixa 6.2 jedhu waliif gitaa jechuudha. Egaa karaa biraatiin hima wal qixaa walii gitaa yeroo jennutti tuuta furmaataa tokko kan qabu jechuudha. Kanaaf akka fakkeenyaatti kitaaba keessan irratti kan kaa'amee jirus yoo laalle fakkeenyaaf
xaa'ida'uu shanii walqixa saddeetii fi xaa'ida'uu sadii walqixa jaha kan jiru. Kanaaf amma isa bakka kana jiru jalqaba irratti yoonoof furmaata barbaadu gatiin xaa sadii ta'e isa kanaafis furmaata isaa yeroo barbaadu gatiin xaa sadii ta'e jechuudha. Kanaaf hima walqixa walii gitaati jechuun deebiin gatiin xaa hima lachuutuufu takka ta'u yookiin deebii wal fakkaataa kan qabu jechuudha. Kanaaf jechuudha asirratti amma anis kana yeroon dalagu kana ida'uu afur tuqaa sadiin walqixani ta'a ja'a tuqaa lamaati yeroo jennu bakka kanaatiif bakka kan bu'uu danda'u takka tuqaa sagalii eega jennee hima kanaa wajjin walqixaa akkanatti takka tuqaa sagal deebiin isaa dhuftu yoo barbaanne ida'uu lama tuqaa takkaati walqixa afur kenna yoo jenne walqixa afur kenna yoo jenne akka kanatti afur nuuf kennaa jechuudha. Tole egaa ammaaf asuma irratti haa dhaabnu yeroo itti aanutti itti deebi'ee gilgaala kana kaniin isiniif xumuru ta'a asuma